anis walloodha walakkaatti galfattee diinni osoo si qorqitu utuu qe'ee keerratti boqonnaa si dhorkitu hin callisu anis wallo sanyii warqitu gootitti maqdalatti teedroosiin haleelte kan ilmaan warqee tuqxee tarii du'uu kajeelte ofumaan lafaa kaanee naman tuqnu maleessa gootummaa walloo beektu har'as taatu kaleessa gootaaf daangaa tikfattee haga har'aa jirra yaabboo cabsuu malee hin cabne ilmaan waadaay baabboo dhalli Muhammad Alii ilmaan abbaa jabaloo har'as likkiitti galchuu diina baruma baraan tuttuqu akka dabaloo miidhaan Oromoo walloo kan wallaggaa fi jimmaa kallattii arfaniinuu Oromoo maraaf dhimma Oromiyaan biyyaadha malee hin se'inaa naannoo daaraa botoroo goonaa liyyuus haa taatu faannoo duruu walloo dadhabdee kutaa biraa cabsitee kanaaf daguuggaa sanyii har'asitti labsite duruu walloo dadhabdee kutaa biraa cabsite kanaaf daguuggaa sanyii har'asitti labsite Oromoon kaabaaf kibbaa Oromoon lixaaf bahaa gurmuu tokkichaan ka'aa walloof sagalee ta'aa Oromoon kaabaaf kibbaa Oromoon lixaaf bahaa gurmuu tokkichaan ka'aa walloof sagalee ta'aa walakkaatti galfattee diinni osoo si qorqitu utuu qe'ee keerratti boqonnaa si dhorkitu hin callifnu nus wallo sanyii warqitu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh akkam nagaa jirtu rahmataanni akkamitti isin qabattee jirti kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota afnaan inda'iftu nagaa isin gaafachuu hin daganne dhiifaman isiniin jedha akkam nagaa keessanii jirtu alhamdulillaahi rabbil aalamiin isin bira rahmataanni akkamiin bira baay'ee bareedaadha naboleeyyan kiyya qaalii ummata keenya walloo jechuudha dararamaa jiranii roorroon itti roorristee jirti akkaataatti soomanuu akkaataatti ka'anuuf taa'anullee dhabanii jiranii egaa gochi kun hadha addisii miti durumaa irra gahaa durmoggaa kanaas akkuma kana ture jechuudha baay'ee dararamaa jiranii du'aayidhaan bira haa dhaabbanna obboleeyyan kiyya qaalii waa biraatiin dhaqnee qaamaan gargaarullee hin dandeenyu garuu du'aayin immoo du'aa kaasa jedhanii du'aayidhaan bira haa dhaabbannu rabbiin ummata keenya kana bira haa dhaabbatu ittaansuudhaan ummanni musliimaa jechuudha hundumti keessanuu filistiin du'aayidhaan hammas jarallee hin dagatinaa kan jiraas baruma baraa wagguma waggaani yahudoonni akka jarri godhaa jiran argaa jirra jechuudha waan garaa nama nyaatu dhiigni ilmaan musliimaa gannamuun isaa akkuma itti fufetti jira egaa duniyaan kun fatanaa akkuma taate fatanaadhumarra jirra jechuudha sunnaadhasi sunnaa gaa dhugaa dubbachuuf baay'ee qalbii nama cabsa an gama kootiin haasa'uu hin danda'u waan hin jedhee haasa'ullee hin beeku hagam akka qalbiin nama cabu hin beektanii ilaalaa jirtan jechuudha keessatti iyyuu gizee yeroo rahmadaana kana keessa ta'u immoo baay'ee nama gaddisiisa namni gizee kana soomee du'aa godhee salaatee yani haala gaariidhaan jechuudha ta'uu ramadana kana dabarsuutu isa barbaachisa garuu immoo ummanni rabbiin waan hundayyuu inna allaha yaf'alu maa yashaa rabbiin waan fedha isaa godha waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenyu ummata keenya wallootiif akkuma sana immoo obboleeyyan keenya musliimaa kan filistiinitti yahudaan taa'uuf ka'uu dhowwaattu kana bira du'aayidhaan haa dhaabbannu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.